kabalam. Amen. Waaqayyo siilo laa jedhe dubba. Kutaa nama dubbise keessatti mul'ata lammaffaa arge Zakkaariyaasi. Sabni Israa'el gara Waaqayyootti akka deebi'uu fi waamaa ture. Ergaan Zakkaariyaas fudhatee ka'ee sabni Israa'el gara Waaqayyootti akka deebi'anidha. Ergaan isaa inni Waaqayyo biraa fudhate. Inni namni barbaadu immoo biddeen gaarii nyaachuu ta'uu danda'a. Inni namni barbaadu immoo bishaan gaarii dhuguu ta'uu danda'a. Inni namni barbaadu immoo uffata gaarii uffachuu danda'a. Uffata gaarii uffachuu ta'uu danda'a. Inni Zakkaariyaas Waaqayyo biraa fudhate garuu sabni Israa'el gara Waaqayyootti akka deebi'anii fi ergaa fudhate yaa saba isin gara kootti deebi'a. Ani immoo gara keessanittan deebi'a. Isiniin waa isiniin jedhe Waaqayyo jedhe ergaa isa Waaqayyo laphee isaarra kaa'e Israa'elootatti dubbata ture. Mul'ata tokkoffaa argee mul'ata lammaffaa irratti garuu gaanfota dheeraa gaanfota gurguddaa nama waraanuuf kan ta'an arge. Gaanfonni kuni maalii jedhee Waaqayyoon gaafannaan gaanfonni kun warra Yihuudoota facaasuudhaaf saba Yihuudaa gargar bittimsuudhaaf namoota yaada koo qaban gargar facaasuudhaaf sabni koo akka mataa gadi hin qabanneef gaanfa waraanuudhaaf qophaa'edha. Itti fufee namoota sibiila tuman afur arge. Namoonni kun immoo maali yaa Waaqayyo jennaan namoonni kun immoo gaanfota warra saba koo gadi qaban, gaanfota warra saba koo bittimsan, gaanfota warra waldaa koo rakkisan, gaanfota warra namoota koo gadi qaban, gaanfota warra yaada koo akka galman geenyeef daqqan isaan kana cabsuudhaaf ergaman. Harka kee gaafadhu ergaan sii qaba. Inni si balleessuuf hidhatee ka'e ameen ameen utuu laaluu Waaqayyo kan sii lolu sii kaasa. Harka kee akka raafadhu kana mantumicha inni na balleessuuf ka'e jedhaniin utuu laaluu jedha. Harki Waaqayyo naa kaa jedha. Mere bala harka Waaqayyootu naa kaa jedha. Ameen ameen jedha. Yesuus gooftaa. Haleluuyaa. Yeroo hundumaa lolli lola mootuu hin ta'in loluudhaan callu malee fooniinis hafuuraanis wallaansoo kan namaan qabu waan qajeelaa kan dhibbatu hafuura namoota wanta ittiin dadhabin barbaadanitti fayyadamu. Kutaa kana keessatti Yihuudoonni Waaqayyoon waaqessu, Waaqayyo faddabaan, Waaqayyo tufootu. Wanti Waaqayyo duratti adda nama godhu immoo baay'ina qabeenyaa miti. Wanti Waaqayyo duratti adda nama godhu immoo jabina irree miti. Zarii miti. Wanti Waaqayyo duratti adda nama godhu yoo jiraate fo'annaa isaati. Inni balbala kee hin darbin si haa fo'atu. Kana manaattan meena qorina dhagaattan iyyaameen jedhadha. Balbala kee hin darbin Yesuus si haa fo'atu. Ijoollee Israa'el 12 walitti namni. Anatu raajaa, natu geggeessa, narraa baleeda sirna bulbulleessuuni, ana barka dhiqatee dhufe, nata wayyaa adii bitatee, natu wayyaa lubaa qabaa, natu birrii qabaa, natu nama qabaa, dhani ol lolaniinnaan, museen waan godhu wallaan, attaman godhaannaan, ulee 12 muratanii hafinaneeti. Galgalarraa uleen namichaan foodhee latee mul'ate. Uleen Aaroon latee mul'ennaan ganamaa kaasee Aaroon hojiitti fufee sanyiisaatti. Arga ol fuudhu waan sitti ba'a. Ameen ameen. Haleluuyaa. Yaaliidhaan lafa yaadde ga'uu hin dandeessu. Fo'annaan Waaqayyo mana kee irra hin darbin. Ani ergaan dhugaan sii dabalaa dhageessa. Fo'annaan Waaqayyo mana kee irra hin darbin. Iyyaan gol gaafadhaa fo'annaa Waaqayyo jedha. Jedha. Yesuus gooftaa. Haleluuyaa. Gaanfonni arfan sun mataa Yihuudootaa gadi qabuu kaan. Gaanfonni arfan sun yaadaadhaan saba Waaqayyoo gargar facaasu bittimsuu kaan. Gaanfota sana kan cabsan garuu namoonni jajjaboo furisin kaan. Waaqayyo isa si lolu irratti loltoota sii ramadeera. Ameen. Wanti Abrahaamiin Waaqayyo
gaachana keeti jedhee. Ameen. Yesuus gooftaa. Ishee masii gooftuutti ni jireenya. Ani sin qabadhu. Yesuus gooftaa. Waama kee kee dhufe. Ittiin Yesuus gooftaa. Ameen ameen. Waan kee kee dhufe jechuun waan sii gale waan dubbachuu. Gaanfotii arfan bittimsuuf kaandat namoota arfan kun bobbaanii gaanfa saba waaqayyo bittimsu gaanfa nama waaqayyoo dhiyatu gaanfa waldaa waaqayyoo diigu kana cabsuudhaaf ergamanii yoona tokko tokko maalaa saaraa jechuu danda'a lola wayii qabaa haarii wayii jedha warra sitti namni bara raayi tajaajilaaf waaqayyoon guyyaa nama amana gaafa dhukkubsatu bichaa qaba malee fayyaatti gaafa jiru nama nu mataansaa dhagaadha gaafa fayyaa jiru gaafa dhukkubsatu gaafa rakkatu bichaa amana gaafa rakkatu bichaa egzaameessa gaafa rakkatu bichaa yaa waaqe malee namni bara addunyaa kana ta'uu dhiisera diigee waan nama dhibee nama diimne garuu waa sinitti muufeen eeggadhaa nan kadhadha nan kadhadha lafa kanatti roobii guyyaa waaqayyo tun lafa kanatti kadhadhu mata duree kana fuudhee lafee kaaye. Ameen ameen. Maali jennaan nama loluu kan qabaa nan lola waldaa kanaaf saba kanaaf han lolaa dhaloota kanaaf han lolaa waan lafa kanarraa ari'annee kaasuu qabaa wantani bara dheeraaf wanta eebba namaa nyaadde wanta ajjeesuu qabaa naan jedhe. Isa gassi qabu dhufeera Yesuus. Nama sin bukkee dura akka isaa qaqqaqqee qabini isa gassi qabu dhufeera Yesuus jedhii. Jee yoo argaa qabdu isa gassi qabu dhufeera Yesuus jedhii maali. Waaqayyo nama akkamiin lola tokko nama miidhameef lola waaqayyo. Booma qonnaa sadii lakkoofsa ta'u. Ani gadi qabamuu saba koo Israa'el argeera. Koolaa baara diyaa namaa sheelaa baara diimaan ta'u. Muticha malee dubbifatu tutti jireenya. Muticha malee dubbifachaa jiru tutti. Booma sadii lakkoofsa ta'u. Qabuu saba koo Israa'el jiran argeera. Isa isaan warra humnaan gad isaan qaban jalaa ba'uudhaaf iyyatan isa dhageera. Isaan furuuf hanga bu'aa jedhe waaqayyo. Ni ameen ameen. Isaan furuuf hanga bu'aa jedhe. Ni ameen ameen. Warra qamoota miidhaman kun jechuun miilla walirra naqannee waan ta'eef miidhama keellame. Hojiitti dadhabanii wanta hojjetan garuu nyaachuu dadhaban. Waan hojjetan nyaachuu hin dandeenye amma dadhaban manaa qaban amma dadhabanu farkaan qaban hamma dadhabanu farkaan qaban dadhabbii isaanii lafa nyaata nama nyaata hamma dadhabanu farkaan qaban namoota akkasii isin fudhamuun gadi isin fudhuman gadi bu'aa jedhe waan. Ameen Yesuus gooftaa. Waaqayyo nama miidhameef hin dubbata. Sinoota keessa akkanaasa waaqayyo nama miidhameef hin dubbata jedhaa. Jedhaame. Jedhama deebi'aati. Ni lammaffaan nama utuu kakuu qabu ari'atamuu lola waaqayyo. Pawuliin nama torba dhaqaalaala. Inni raajiidha. Yoo ta'e manaasaa gashiteef sii kadhata. Haadha manaasaa gashuuf yoo baatte garuu hunduu taa'e. Yoo isaaf gashite garuu inni sii kadhata. Dhukkubatti maatiin kee hundinuu fayyuu saajjatoonni kee dhala godhatu jedhe. Dhaqaa kutaa sana yaalaa. Ilaa malee mootii jedhamu tokkota biraan jala haadha manaa fudhate. Saaraan baleetti waan turteefi isheen eenyuudhaan inni obboleettii gootii dhaginaan sodaate. Abiraam immoo haadha manaa obboleettiidha kan jedhee fakkeessee irraa fudhate jee sodaateeti. Ijoollee kana aadaa qoranne dhawaa. Al tokko sagalee kan biraaf dhawaa qaba. Ajjeesee irraa fudhataa jedhee waan sodaate. Abiraam obboleettii gootee maal gooti? Maatiin dhiisa sin daakunan ni jiruudha. Akka mallaakunan wallaana ta'an ta'eef hin komataman. Komachuu ta'u ta'een qabaa daakunan harkaan fuulee dhaabbalatanii kan hin hawwaate harkaan qaba.
Obboleettii mootii ilaala jedha mana godhachuun utuu inni biraan ga'ee waaqayyo abjuutti dhagee gidduu gala. Maaliif deebileeti ati maal yaaddeeti ana mana Abrahaam fudhatteenyaan maal isa tokko leetti godhanii maal hin godhe yaa waaqayyo. Akka ati jabaan godhe nan beeka gashiif yoo gashii deebiin raajjine sii kadhata kan isaati kan isaan gashiif yoo ta'e garuu hinduutaa jedhe waaqayyo. Waaqayyo nama ituu kan fuudha boolii atamuuf dubbata. Ni ameen. Lamamma jettu kana waaqayyo si fedhe. Utuu iddoo harki baay'een kan kee booji'etti jiraate sitti qoosa yoo ta'e waaqayyo waa'ee keef hin farada. Mana kan gaafadhaa waaqayyo waa'ee koof hin loludha. Jedha balaa kan naa lolu waaqayyo dhamma jedha. Jedha kan naa lolu waaqayyo dha. Waaqayyo immoo saajjatoota Abrahaam hundumaa dhala godhachiisee jedha madaan. Dhala godhachiisee jedha madaan. Isa bane sii galchuu hojii irra waaqayyo gidduu kan. Kan namoota namticha nama jedhan kana keessa baasatti. Warra dhibbifti kufamu yoo namticha kana keessa iyyaana jedhama. Isa bane sii galchuu hojii irra waaqayyo gidduu kan. Beta. Nimi tokko iyyaa sagalee guddaan dubbannaati afaan jawwichaa dhahee waaqayyoodha. Isa bane naa galcheedha. Sii gala inni badee mana keef hin galaa jireenya keef hin galaa beeyya naa gala inni badeedha. Jedhaaka nama utuu kan waariyatamu lolaa Bojuun Abrahaam deebi'ee galeef hin galteeti mana Abrahaam Saaraan. Waaqayyo immoo iddoo inni bojuu isaa deebisee galchee hin fayyise mana namichaa. Manni kee akka fayyu jireenyi kee akka fayyu yoo barbaadde deebisi bojuu mucaakoo jechaadha mana diinota keera deema Yesuus. Ilaa sii deema galgala irraa ergamaa gooftaatu sii bobba'a. Wanta eebba kee liqimsee qabe sana funyaan qabe harkaa sii fuudha. Iya kana man tarjee keessa dhaafadhaa naafeeradha. Jira naafeeradha. Yesuus gooftaadha. Isa laffaan nama dibataa bofa eeggatu lola waaqayyo. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 24 lakkoofsa tokko kaasa qabadhaasi. Mee lakkoofsa 5 kaasee namni tokko dhaqee naaf dubbisu. Daawit handaara wayyaa Saa'ol miteeti. Daawitiif Saa'ol gidduutti lola guddaa ture. Qabii guddaa ture. Wanta ulfaataa ture. Qabii guddaan kaanaani Daawitiif Saa'ol gidduutti. Saa'oli waaqayyotu isa lolaa'e. Waan gurguddaa naman fuula waaqayyotti tuffatan tokko warra Amelee fidii namoota hin barbaanne jennaan aarsaa ta'anii aarsaa dhiyeessuuf. Waan aarsaan taane aarsaa dhiyeessuuf fuula waaqayyotti fidnaan waaqayyotu tuffate. Lama Daawit nama waaqayyo dibee kaasirratti naaffaadhaan ta'e. Daawit faarfannaa faarfatee haali isaa qabbaneessa. Daawit kitaaba baata. Saa'ol immoo eegoo baata. Hafuurri sun waaqayyo biraatti argame. Waa'ee mana ibliki mana maakkii abaluu didi. Hafuurri waaqayyo hafuura namaan xiqqeeffatu. Hafuuraan lola foonitti nama bobbaasu miti. Namoonni lola foonitti bobba'an gaafi daandii kanaa fi daandii miti garuu. Waaqayyo gaafa nama balleessuu barbaadu mataa nama jabeessa. Siigalaaf garaa namaa namatti kaasa. Garaan immoo galee. Roomee boqonnaa tokko lakkoofsa 24. Isaan isaaf abboomamoo wanti yaada garaa sanatti dabarse isaan kennee. Yaaduma garaa sanatti dabarse isaan kennee. Yaadi garaa keenya immoo galee. Kanadhuun jedhuudhaaf jedha malee. Eebbisii abaarsaa kana eebbaan deebisii abaaree. Harka namaa akkasitti dachaafate kan akkatti dachaafadhu dhahee namani dhiisiif hin jedhu.
waaqayyo irra dhiise garaa isaaniitti dabarsee isaan laata. Saa'ol yaani garaa isaa ta'e hundumaa inni Farisa keessa bule yoon Daawitin ajjeese mootummaan itti fufa. Garuu kan Saa'olis qooda erga waaqayyo keessaa kan Daawitis qooda erga waaqayyo keessa. Gaafi nuuf iyyuu lafa irratti wanti nuun galle tokko maanni qooda namaa kan keenya ta'a seenee yaala. Qooda keenya immoo kan namaa ta'a jennee yaala. Garuu akkas miti. Dhuguma isinitti himuudhaaf nama mana kana keessa duutee hundumaaf waaqayyo qooda adda addaa qaba. Ni ameenan. Nama si bukkeeru kan qooda irratti nan deebineedhaan kan kee irratti sinni godha. Naafis jedhiin siifis jedhiin waaqayyo waan qabe qabaadha. Waan arge qabaadha. Siifata wakkataman. Siifata wakkataman. Siifata wakkataman. Dalamni gooftaa bata. Egaa waan nama dhibee nama dhibne bolaako. Waa'ee Daawitiif hinaaffaan kee adeemuu didi. Maal? Saa'ol yaadee rakkootuu akka Daawit nama duratti mul'anne ta'uu dide malee. Guyyaa tokkicha Saa'ol kubatteese Daawittu kuma kumaatama ajjeese dhabni sirbinaan maaliif ta'a? Namni baay'een iyyuu akka biraa ta'a asirratti kadhachaa buleeni. Ganama yeroo si argummoo nan bade akkuma kaleessaa jiru. Afuura fooniif dhiigaa waaqayyo biyya kana kee haa godhu. Saa'olitti waan kun waan galeefi Saa'ol aarsa baatanii waan eeganiifi waaqayyo Mo'aabotaa warra mana waaqayyootti hin dabalamne isaan godhu. Warra mana waaqayyoo kee akkooda hin qabne dha. Biyya sana deddeebiif jedheeti Beetlehem biyya waaqayyoo jaallatu kee ba'ee Mo'aab biyya waaqayyo gufu namoota waaqayyo kakuu manaa baasetti gufuu taatetti gale. Deddeebiif jedhee dhaqee gurgurran achitti Yohaannis isa ta'e waaqayyo. Dubartiin Ruut jedhamtu tokko Naa'om duukaa abdii kutattee biyya Beetlehemitti deebitu. Mee namni na dhagaa roos ilaalee naa dhaggeeffatu dubbii kana. Isin eebbisu harka kana eebbisu ammayyuu waaqayyo. Gara biyya Beetlehemitti gaafa duukaa deebitu dubartiin kun abdiin qabdu abbaa manaan qabdu abbaan manaa ishee ilmi Eleemelek Maaliyoon irraa dhufeedha hin boossin dhiphatti garuu abdii waaqayyo biraa qabdi. Mi'a meename. Jireenyi ishee abdii nama dubbachiisu garuu abdii dubbatti. Haleluuyaa. Waaqayyoon gaafadhaa sagalee guddaan ofirratti dubbadhaan abdiin qaba jedhaa. Mee iyyaan abdiin qaba jedhaa. Haleluuyaa. Ameen 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 ameen. Tarsaan kun abdii qabdi. Abdii waan qabduufi gara biyya Beetlehemitti galtee achi teessee qarmii gochuu danda'an waaqayyo abbaa maasii sanaa Bo'aasin abbaa manaa godhee gabaabsee dubbata. Bo'aas Ruutirraa Eseeyin dhalche. Eseeyi Daawitin dhalche. Qomoo Daawit keessaa immoo dhufe Yesuusitti dhalate. Ni ameen ameen. Qomoo Daawit barbaadee Yesuus maaliif keessaan dhufee dhalate beektu? Daawit nama garaa koo jedhe waaqayyo. Maaliif? Maaliif waa'ee Daawitiif waaqayyo nama garaa koo jedhe? Bilchina kan qabu lola keessatti umuriin fagoo kan ta'e Saa'ol ture. Garuu dibata namaaf kan of eeggatu waaqayyoon kan sodaatu immoo Daawitiin ture. Baay'een keenya ammaa miira keenya to'achuu hin dandeenye gooftaa kana ni dhageessifachuu barbaada. Sanyii koo kee waan gaariif baadhi. Miira keenya to'achuu hin dandeenye. Namni tokko irratti waan tokko yoo argine waan tokko itti namni nutti dubbannaan 99 baala. Waan tokko itti namni nuun jennaan harkatti dachaa bala. Ijaa baasuu waaqayyoo dhiisuu hin dandeenye nama waaqayyooti ofiin jennee waldaa jedhee hin ta'u waan akkasii kun macaafa miti. Ijaa baasuu waaqayyoo dhiisuu hin dandeenye taanaan sii gala ulfina waaqayyootti wal ta'uu hin dandeenye taanaan. Ameen ameen. Yesuus gooftaa. Mana waaqayyoo keessaa sodaan yeroo ta'e sodaa waaqayyoon ta'uu hin dandeenye taanaan addunyaa fuulaarraa fagaadhe. Namni immoo hafuura isaa duunaani akka dhagaa baatirii dabalaa ishee dhiyeetti. Dhagaan baatirii dabalaa ishee ispaarti ta'e. Yeroo isin naqxaniirra keessan daqiiqa 5 booda maali? Fuudhi jedha. Yeroo isin jaabaftanii moobaayilicha fuudhanii gurra kaa'attan utuu isin afaan lama nagaa naalee fayyaa kan jedhin sabtata. Yoo baate.
waaqayyo akkamitti takka nama darasiise takka mana maraan dhaabbatu itti fufaadha. Mi'a nama namni bukkee roga isaa qabee kashee qabeeti kan waaqayyo jedhin hamma dhumaatti jedhaan. Amana gaayyaa obboloota yasama waaqayyo waa malee dubbatu. Bara nuyi kee jiraannu keessa bara kana jabinni guddaan garaa namaatti faca'e. Sooshaal miidiyaa kanarraa yoo ilaaltan namoonni harka namaatiin harki isaanii miilli isaanii dhamee dabadabamu qalaman summee warri nuyi iyyaa sagalee nuu ta'an hin gadu sun mee sagalee hundi ta'uu nu haafu akkamittiin namni dhala namaa namni hundaa qoqalu sodaata tokko immoo dhiiga namaa akka bishaanitti gad dhangalaasee intinaa ta'attanii yaaddu. Baay'een keessani baay'een isaanii isa waldaa waaqayyoo kee sooshaal miidiyaa irraa yoo ilaaltan maaliif yoo jettan kiristiyaanummaa sobaatti namni inni kun immoo waldaatti nama gashuu danda'a waldaan xibbaqaa isa akkasiin fattashee ol nama gashuu hin qabdu. Xibbaqaa meeshaa waldaa eegu malee jireenya bara baraatti garuu nama hin gashu. Dhaloonni namaaf of hin eegganne fuula waaqayyootti jibbamoodha. Barannoo hikkoo warra dhiiga dhangalaasan warra garmalee nama miidhagdu obbe Sodomiin Gomoraa maaliin gube salma waaqayyo lattu ergamootatti ergee cheekii gochuuf ilaaleenna isaan ol dhiirota miti ergamootuma keessummummaa dhaqanitti jechuudhaaf karaa barbaade. Ergamootaa gootiin eeggan looxi goofi gadaadha si'achi ennaan maattu si gashe biyya keenya keessatti maaliif firdii laattan gadi baasi namoota kana keenya fakkadatti jira jedhan. Namoota waaqayyoon namoota dibataaf of eeggatan isa sodaataniif lola waaqayyo. Waaqayyo akkasii lolu yoo barbaadde jireenya keenya sagalee waaqayyo kanaan fooyyeffachuudhaaf galaa waraqata qulqulluu fudhadhaa. Daandii namarra jiru kun isa kamtu sirriidha maqaafa qulqulluu isa kamtu akka macaafa qulqulluutu sirriidha isa kamtu sirrii miti adda baafadhaa isa jireenya bara baraan lallabaadhaan. Amen. Walumaa waaqayyoon garaa ibsatu sana farraan yommuu milkaa. Walumaa waaqayyoon garaa isuma na farraa kana yoo irra isaaf hojjetaniif hojjeta waaqayyo. Harka nama si bukkee jiru qabindi isuma garaan kee barbaaduudha. Isuma na farraa fedha. Waaqayyoodhaan nama isaaf hojjetuuf hojjetadha. Maaliif kobaraa geettan isin namaaree qe'ee keessan toonee harka keessattu duwwaa ta'ee kiisii keessattu miidhamee sababni isaa isin naaf hojjechuu dhiiftanii mana koo cuftanii galtanii aarsaa nyaattu kudhankiyaa tokko nyaattu kanaaf abaarsamuun sinitti dhufee akkan sinirraa baasu yoo barbaaddan akkan abaarsa kana sinirraa kaasu yoo barbaaddan gara mana kootti deebi'a mana keessan mana ejjattu malee qonniiftanii gara mana kootti yeroo isin deebitan immoo gara mana keessanitti hin deebi'an ani immoo gara mana keessanitti ila nam miidhamee man na beekan waaqayyo malee maaliif an miidhamee namni of gaafatu jiru namni jabaan garuu maaliif maddi rakkoo kootii maali jechuu danda'u qaba. Israa'eloonni waggaa 130 biyya Gibxii isaanii Israa'eloonni sun ilmaan Yaaqoob 12 yeroo Gibxiitti gadi bu'an maatii 70 yeroo itti ol ba'an garuu lakkoofsa qaban baay'ee maatii 70 manni yeroo Gibxiitti gadi bu'an sun mucaa tokko tajjuun arge mootiin taa'ee ka'ee nurratti mootii taataa jedhan. Amen. Nu yoo jiraate yoo jedhan abbaaf juun dhufeeranii obboleessaa dhogaraa tokko dhaabatanii isaan tanii dabatti gurguraniitu fila gara jabina hammina namaa laala hamma namnamina. Reetti garatanii ta'anii nyaatanii akka nama gafarsa ajjeesee galee akka nama waan cimaa wayatteesee reetti garatanii ta'anii nyaatan dhiiga reettii keemmoo wayyaa mucaa gaggashaniiti. Abbaa isaan galanii naa mucaa ta'e bineensa nyaatanii. Isa mucaa gurguran inni isaan abbaa irraa dhalatan boossisan hojaarsa. Jaarsi mataa qabatee wayyoo yaadala koyyaa Yoseefi galgalti ciramtee gahon dhabnee deeboo yaarsanii taa'e. Aarsanii biddeen gaddaa nyaatee tokko intura malee silaa wanti dubbatame lafa. Dhageessetta wanta waaqayyo biraa dhageesse intura malee lafa. Ameen. Gaafata kakuun gurraa qabu sun jedha intura malee ina foda intura malee ina foda akka gamantee fuula waaqayyootti dubbatta kana siifa godhu waaqayyo
beelli biyyatti dhufe. Mucaa kan gaafa gurguranii gabaabsee dubbadha seenaan isaa dheeraadha. Biyya Gibxii kee mootii ta'ee midhaan gurgura. Biyya Gibxiidhaa nama midhaan nagaru tokko jira jedhaniiti. Ilmaan Yaaqoobitti midhaan dhumuu keenya dhaqaa midhaan dhugitaa kottaa ijoollee ijaarsa. Midhaan bituu kaan midhaan bituudhaaf gara biyya Gibxii gaafa dhaqan achi ga'anii isaanii Yoseefiin hin bare. Maal seenaan Yoseef jijjiirameedha wallaalchiseera Yoseef. Ni amaname. Yoseef garuu isaanii hin bare. Maal janaama bifa isaanii kan balleessa rakkina malee wanti isaanii ta'e hin jiru. Abbaa waan gurguraniif gada deeman. Ameen ameen. Yesus gooftaa. Gada deeman. Janaan isaanii badeen. Yoseef argeemanii badee taase. Jannan biyya gaadhi dhufanii dhaayi. Hin wareessu. Naanii latti akkamitti jedhanii dudubbatan. Akkamitti hin jedhan. Nuyi kan dhufne midhaan barbaacha jedhe. Hin dudubbatan. Fuula Yoseefitti isaan dudubbannaan Yoseef achi baasee achi galagalee bu'aa nama caamni gara laafes. Obbolaa lama dubbise. Midhaan qalqallootti safaree fi jala keenya midhaan qalqalloo buusee kenneefi horii isaanii midhaan kee horii isaanii saantima isaanii midhaan kee kaa'eeti. Akka jedhe ani obboleessa keessan Yoseefi jaalladha. Fuula isaatti kubanii jedhin isin booda. Isaan jedha madaan naasuu bo'an ijaanu ba'a. Yoseef garoon obboleessi keessa kana sanarratti hojjechuu hin danda'u. Dhaqaa galaa abbaan koo nagaadhaa. Obboleessi koo sun nagaadhaa. Dhaqaa galaa. Yoseef seenaa nuni yaadata waa'ee abbaaf waa'ee obboleessaa. Ameen ameen. Namni waan ta'ee dabartee Iyyaadha nagadee waan ta'eef saduri yaadata Yoseef. Saduri yaadata. Dhaqaa galaa. Dhaqaa obboleessa koo fidaa gottaa. Abbaa kootti nagaa naa himaa. Obboleessa fidee dhufanii dhumanatti nagadee abbaa koo gadi dhufan. Lafa Yoseef jiru midhaan jira waan ta'eef lafa isaan jiran beela jira waan ta'eef abbaa fuudhee dhaqanii achumaan achitti hafanii biyya galaa biyya sanaa ta'an achitti hafan. Israa'eloonni gaafa Yoseef duu umuriin isaa dhume obbolaa Yoseef dhuman mootii Yoseefiin hin beekne tokko gaafa dhufe Israa'eloota irra ciqilee kaa'ate. Nama tokkittii gurguranii waggaa 430 gatii baasan. Ni ameen. Addunyaa fuudha isa kakuu moofaa qaala sarraa kana godha. Dhugaa waaqayyo inni kakuu moofaayi amma Uziyaan alma tokkitti isaan duuka kakuu waaqayyo taggabnaan dhaadee lafa deebi. Isarraa kana boolatti qabee nu gaawaa kan dhumarratti. Yoo bara abbaa waan barbaade hojjetee hojjetan nagaadha bantaa. Waan wajjin tole hojjetee ta'a nagaadha babbee nagaadha fayyaadha akkamii nagaadha. Waan wajjin tole hojjetee dhufe maarii keessa ta'ee ta'a. Walitti qabaadha waaqayyo. Dhumarratti gatii isaanii argatan dhala isaanii tumiidhan. Yaa obboloota waan si'itti. Ameen ameen. Mee ameen ameen. Waaqayyo saba jaallatu gidduu dibata qaba. Maal kaan jedhu nama jaallatu dibata kenna. Bara namni dibata gatii dibata waaqayyo isaa kenne gatii dhabsiise jira. Baay'een keenya amma waa argannutti waaqessina kun beekamaadha. Baay'een keenya amma fayyidutti waaqessina kun beekamaadha. Gaafa dhukkubsanne fayyinee dhugaa baanee gaafa gooftaan fayyaa nuu kenne immoo galleetii. Waamicha waaqayyoof iddoo bal'inaan akka ofiin dhufii bisingaa ishee dallaalatti biqiltootaan ofiin dhufii midhaan ittiin dabalan. Achuma teessi sanyiis hin taatu ofiin dhufiin. Ofiin dhufii sanyiin hin taatu. Dallaala teessi. Isa dallaakiyaa dallaakiyaatti eegamuu danda'u kottee olii ittiin buunetu inni galaa. Isatti argama sanyiin. Waaqayyo dhaloota isa rakkisan ittiin fufsiisu. Yoonaas qorra keessa dhaqii naannawweetti ergaa naa himennaan inni immoo tarsheeshitti ga'e. Maal jennaan atoo dubbattee silaa kana gootaa jiru. Nan ajjeesattee immoo yoo namni kufee si kadhate immoo naadhii si waaqayyo siin jedhe immoo dhiifta atoo baraa dhiifamaa kan danda'u.
Yoo dubbadhee manfixatee malee na godhe. Ameen ameen. Yesuus goofta. Isa Waaqayyo godhi nuun jedhanii barana yoo akka goote malee Waaqayyo. Waldaan iyyuu yoo waldaan akka goote malee hin tajaajilu. Situ dhiisa malee Waaqayyo nama qaba. Ameen ameen. Yesuus goofta. Abbaa manii isa dhiisa malee Waaqayyo nama qaba. Yoonaasin gaaddisa baasee ammoo moraan qottan geerraa goose Waaqayyo. Hinaadha Yoonaas. Atamu gammaa biqilee amma boquu faarteen immoo saba boqa amma mana haaraa jiru. Amma manta amma mana haaraa jiru. Yoonaas dhaqama dhaqataa bibbisaa sangadbee tajaajilee kan jiru. Irraa ga'een jiru asitti du'een jiru achitti du'een jiru. Warra sarakkisan gaggalagaloo warra yaada kanaa gaggalagalaa qaban Waaqayyo wajjin itti mufu. Namoota baay'ee wajjin Waaqayyo wajjin dhaabera yaaliin itti jiru malee. Waaqayyo gooftaan dibataaf of eeggannee Waaqayyo akka nu loluuf ayyaanni nuuf haa baay'atu.